Good to
maqaan si galche baga gammadde obboleettii keenya dhuguman isiniin jedha biyya ambaa yeroo turteetti ammas ijoollee baay'ee tajaajilaa jirtudha obboleettii keenyaaf mee harka keessa rukutaa waaqayyoon galateeffadhaafi ammayyuu galateeffadhaafi baga nagaan galtee jedhee manni qulqullummaa waraqaa kana qopheesseefii jira waraqaa galataa mee ilil jedhaatu waaqayyoon galateeffadhaafi harka rukutaafi almaasu እግዚአብሔር ይመስገን harka rukutaafi almaasu መታለች ufteetirti dhuguma yoom jalqabde faarfannaatti deebite jechuudha biyya galtee dhuguma biyya ambaa naannoo waggaa ja'a turte amma gara biyya isheetti galtee jirti baga nagaan galte jedhee manni qulqullummaa waraqaa kana qopheesseefii jira galanni waaqayyoof haa ta'u faarfattuu kan isin ajaa'ibu ijoollee dhadhaa qofa miti ijoolleen mana kana ijaaraa jira warri biyya ambaa siree qaalluu irraa jiru dakkoo kidaan biratii irraa jiru akkasuma bakka garaa garaa irra jiru jechuudha ijoolleen mana kana ijaaraa jiran kanaaf obboleettii keenya baalli abboorraa obboleettii keenya faarfattuu obsee geetaachoo faarfattuu obsee geetaachoo harka rukutaafi maaloo harka rukutaafi dhugumatti biyya ambaatti obboleettiin keenya gargaarsa gurguddaa gooteetti mana qulqullummaa kanaaf qarshii isaan kennan yoon dubbadhe nama naasisa qarshii gurguddaadha dhugaa waaqa jiraataadha baay'ee qarshii gurguddaa kennan mana waaqayyoodhaaf amma immoo gara biyya haadha isaanii